guyyaan hundi waan isa fakkaatu qaba guyyaan iidul adhaa fi iidal fitri illeen gammachuu isa fakkaatu qaba gammachuudha gammanna jennee odoo daangarraan baane gaafa dura dirree dhawaatana dhufnu hoggaa ayyaanni iidaa dhufe aloo waan juutu jira magaalarra deeme iidal fitrii sababaa godhachuudhaan baandiin akkanaa wallee akkanaa addaraasha akkanatti waan isinii qopheessiteef magbi'a 10 birri bichaa dhoonuun jechaa turan miskeena wallahi waan san hundaa'u alhamdulillah dhabamsiifannee da'awaan islaamaa dhabamsiiftee guyyaa san guyyaa iida dilooynu nu harkaa godhaa turan alhamdulillah magaalan teenya ayyaana bifa rabbi jaalatuuni ayyaaneeffatti jechuudha kanaafu ayyaana iida irratti waan biroon finnee waan hin taaneen waan soomanaa dabree wajji wal faalleysu godhuun qabnu guyyaa iidaa keessa kanaafu inshaallah baga itti isiniin gaye baga jalbultuma jenna gaarraa fi baga jalbultii ramadaanatin isin gaye warra baranaa khabara hegeree warra baranaa khabara hedduu ciid mubaarak ciida barakaa ta khayrii ummata hundaafuu rabbi haa taasisu jenna